Ifaa yaada dhamaataa jalqaba irratti jireenyi dirqamaa hin jiru, gaa'elli dirqamaa hin jiru. Biyya keenya keessatti wanta akkanaa uumamee dhaabbatee hin beeku. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyya qaalii nagaa keessanii fayyaa keessanii siniin jechuudha. Egaa ifaa ani wanti inni ta'ee obboleettii isaa buziyyeetti illee gaaffii guddaa cimaa ta'eetu jira jechuudha. Egaa akkasumas immoo kaleessa galgalaa ermeellaa irratti balbala cabsuudhaaf yaaliin godhamee jira. Suba ta'uu dhugaa ta'uu wanti beekamu hin jiru. Isa kanas kan godhu ifaadha. Ifaan deemeetii mana ilaaleera. Kaleessayyuu iyyuun nama jireenya kee yookiin immoo akkati Abrahaam faana taatu nama hin barbaannetu dhufee mana kee argee jireenya kee arge wanta ta'eefi jedhee akka inni itti seerachaa ture ni beektu jechuudha. Innaa olis haa ta'u gadis yaalanii malee wantichi hin ta'u jalaa guttutamee jalaa butamee ermeellumaaf akka Abrahaam ta'u dhibbaan dhibba hamanaasniin jechuun jaaladha jechuudha. Yoo isaan fakkeenyaaf har'a Abrahaam hin barbaadu hin fedhu abadanii dheera mitiire abadanii abaddan erga jedhee hin fedhu jechuudha. Waan ta'e godhanii waan ta'e malanii akkuma ifaan ta'u akkuma ifaan jedhu wajjiniin ta'an waliinis godhanii yoo jedhanillee jalaan xiffe godhanii butanii iddoo geessanii mucaan bilisa bahee jireenya mataa isaatii jiraata jechuudha. Gorfamas ni jira, itti haasawamaas ni jira. Isaan immoo sharra godi jechaa jiru jechuudha. Qalabatii isaanii agarsiifachaa nuti wal fuuneerraa nuti qalabatii godhaneerra jechuudhaan jechuudha. Innaa dammoo ani tiktookii hermeellan agarre kaleessa lakkaa innaa iyyuu bira dhattee achiisaan biraa deemtee baalee gaa akkuma jette isaan dhattee argatteetta. Eloo baalee shabalaayee jedhee isatti sinii bilbileen sinii waama jechaanii akka turte argitaniitoo jirtu jechuudha. Shibirriqriqqi jette jechuudha. Inni biraas immoo eenyu maqaan isaa Eriyaan Tsiggeessuun jechuudha mucaan sun. Inni immoo hermeellaanii taaggatamtee dhokattee maleessaayii garatti baattee miti kan dhokattee jechaadha kan inni jiru. Fakkeenyaaf garatti yoo baattes yoo baachuu baattes waan dhossiteef qabdi kaa. Yoo taaggatamtes wanticha bira darbuuf yookiin immoo doorsisa sana bira darbuudhaaf jettee ta'uu mala. Akka namni walitti hin buuneef ta'uu mala. Kun endoomiyyuu gaarii atoo yuushin ulfaa'uu baattee yoo kun jaalatu minimno. Garuu immoo osoo garaatti baachuu baatteetti ta'e kunuunsi kun yookiin immoo dhugaa kanan dubbattu ani hojiidhaafis ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha kaa'ee. Ata ogaa shibirriqqi jettee bareeddee dhufteetoo jirti. Mucaa keenyaaf jennee nagaa buusuun dirqamadha. Wanti hundumtiyyuu immoo suuta keessa hin ta'a. Ifaan nama haddaati jechuudha. Addummaa ifaa jechuudha. Ibsitee jirti rootaan jechuudha. Ibsiteetoo jirti jechuudha. Maaliif hiree taa'e xoofoo qopheessantu jira jechuudha. Ani nyaatuma gaafa faasigaa sana shakkaa jirannaa immoo jechuudha. Kiristaana taatee waa'ee qorichaa sooftaayii kan jettan immoo jirtu jechuudha. Arabakkish dhugaa jettaayii maali inni waldaa keessa hiyyaa hoolu? Maali inni sheeka biratti hiyyaa hoolu? Namni gaafa kamiyyuu si raftee ciifteen beetu. Har'ayyuu ta'eera taanaan Abrahaam gammadee ermeellaa wajjin akka jiraatu hin fedhani. Abrahaamitti toleera. Abrahaamii gaafa isaan bira haaree isaan boolla qotanii hacuucanii abaaranii gaafa gadi dhiisanii achiishin immoo sin jaaladha. Bakkan siif qabaa, iddoon siif qabaa, si kunuunsuudhaaf jettiin jechuudha. Sapiraasii goota akkasittidhaan mindinaa innaa har'a maalnati ruuttaanii dhiifamallee waliif godhanillee maalillee yoo ta'e ruuttaanii wanti ishee nama lashii jijjiirrattee xoofoon qopheessaniif hin jiru. Jaalattus jibbitus jechuudha. Astaayii gubadhu jettee an hojii hojjechaan jira. Ati maal gochaa gubachaa jirtaree dhaggeeffatte corcorre jechaa jechuudha. Ishi innaayi isa kanadha.
maalis haa ta'u maal warra akkas jettan jirtu waan ta'eef maaltu na guban hojii kiyyaa sa'aatiin argadhe sekendii argadhe keessatti hojii kiyya hojjechaa jiru hojiidha kottu hojjedhatiyyuu si waama maal barbaaddate jechuudha na jaalattan zibbitee chaappaadha argitu abdan yoo dhuma ruuttaa fi abiraan waliin jiraatan jechuudha sinii galeera kanaafiyyuu immoo tokkummoo maal jedhaan sinitti fakkaate dassitaadhaanii jireenya keetu rakkatamaa ruutaa kana yoo jiraatte ta'e lapheen ishee haa jabaatu onni haa godhattu galbee haa godhattu madaan ishee haa qoramayettu ruutaan boru si ganti si jaalatteen jirtu jechaanii ture jechuudha eenyu maqaansaa manuma eenyudha maqaansaa bicha waan akkasiiti jechuudha na buziyyeen garuu baay'ee haartee jirti simmeetaawii taatee jirti kanaafiyyuu wanta tokko humtaniitu taanaanii ilaa gara biraa fi karoora biraatti seenna jetteetu jirti jechuudha anga ta'utti garuu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha isa kanadha wanti ermeellarraa ni gargar bahee deemuuf hin jiru nuti iyyuu san dhibnu maleessaayi achii fixeera jedhee dhufe asitti immoo jechuudha mucayyuush kan faana yeroo inni gargar bahu nuti iyyuu hin dhisnu yuutii bara ta'uun keenya maal gara isaatti gara isheetti deebisnana dhamaata malee dadhabda malee ermeellaa fi abiraam gargar hin baaftu kana bariiti jala muradhuti ta'iyyaa fakkeessaa yaabbuufa jechuudha dhugaan siniin jedhe kuni haadhoo miti si jammara